Beentee caffatu kun beentee nuti ciccii asuusi arganne jedhu kan argite jaraan tokkoma wama takka. Gaafiin kiyya kan jetti amma quraana keessaa wanni nama gurraachaa hin jirti namni gurraacha akka salaatu namni gurraacha akka soomu wanni isaa hin jirti garuu nabiyyiin agas ka ergame sun gara nabiyyii ka uludhuzmi jedhanii lakkaa'amii jiru gara nabiyyii 25 akkas lakkaa'anii jiranii kadha isaan jiru illeen baay'ee jira nabiyyiin tokkollee gurraacha Afrikaa keessa hin jira wanni Afrikaa kun namni Afrikaa kun fumaa kanatti beenxee ta'ee kiristaana ta'ee islaama ta'ee fumaa kana waan hambaatti giddiin fiiga malee namni waan salaataa naman jedhin jira waraana keessa wanni gurraachaan jira namni gurraachaa akka uumama gurraachaa hin jirti kun. Ayyee tole. Gaarii walgayiilee hedduu jira. Fakkeenya walgayii Niiqiyaa, walgayii Yerusaalem, walgayii Niiqiyaadha, walgayii egaa Senaamuu Kiristaantii keessa taa'amtee san boodaanillee akkasumatti walgayii Efesoon keessa taa'amtee achi boodaanillee Kaalkidooniyaa jedhamtee bakka takka jira. Bakka sanillee kan taa'amtee akkasumatti deemaa jechuudha. Amma hafuurri qulqulluun hin shuumame. Bara 381tti shuumame. Waaqa haa ta'u jedhamee itti dabalame. Isin galtee hin shuumame. Paarlaamaa ta'anii shuumanii beeka. Wallaahi dhugumaaf isin hin jedhaa bara. Sobaan jiru. Macaafa keessa hafuurri qulqulluun waaqa kan jedhu macaafa keessa hin jiru. Hafuurri qulqulluun bara 381 shuumame. Waaqa haa godhamu jedhamee itti dabaluu qabna jedhanii. Erga sanillee kiristaanonni wal dhabaa turan jechuun hafuurri qulqulluun kun abbaa qofarraa argama moo abbaaf ilmillee albaaf ilmarraallee argamaa kan jedhu. Akkasitti wal dhabaa turanii haa ta'u garuu akkasitti wanna jedhan. Mee akka hundattuu mee kanarraa maal jibbitanii kan jedhu gaafiidhaanaaf. Gammee jirtaa? Sagaleen koo jiraa jamaa? Ni jirta. Jira ustaaz. Sirriitti jira. Sirriitti jira. Hamzaa kan jedhu kunis arrabsoo barreessaa ture gaafadha. Inni kun laalaa kun irratti deebisuudhaaf akkas godhe malee. Okay. Mucaa gammee jedhamu san wanni seensiseef isin galtee mucaa santu isin maal islaamummaadha jibbitan jennaan nabiyyiin Muhammadtu alayhi salaatu wassalaam fidaahu abii ummii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نافوسي جرجر نبي محمد عليه الصلاة والسلام أوبسي روتك أوبسي Gaafachuu barbaade keessanii si gaafachuu barbaade malee asirratti baasee si rabbashuun barbaade. ما نربش تما يوقع فتركون قبوتي نافوسي يروتك نافوسي موتي قبضوتي بسم الله أيوة كسيت أوبسي مال جدي نبي محمد عليه الصلاة والسلام فانتي أتنيجر استغفر الله وأتوب إليه wallaalummaadha kun osoo dubbisteeti silaa waan guddaa argita jechuudha. Nabiyyiin Muhammad alayhi salaatu wassalaam umrii isaanii keessatti akka anna dhiisii kijibaanu takka dubbiin kijibaatu afaan isaanii irraa baatee hin beektu takka umrii isaanii waggaa 4 osoo hin ergamin dura jechuudha. Nabiin Rabbiidha alayhi salaatu wassalaam osoo hin ergamin dura maqaan isaanii al-amiin amanamaa jedhamee beekamaa ture. Nama amanaan biyya guutuudha bira kaa'amtu turte mee ahadiisu sanni irratti qajeelchitu osoo hin ergamin dura nama akkamii akka turan dubbadhee san booda waan mucaan kun jedhetti deebi'a. Jirtaa gammee? Jirtaa mucaa? Waa dubbattee turte waan san beekaatumaan dubbatte moo wallaaltee si harkaa baate? Dhageeyyan ture garuu sirriitti akka inni ifanaa ta'u barbaade. Okay. Baga gaafattee. Hayya dura mee nama akkamiiti Nabi Muhammad osoo ergamin dura kan jedhu ragaa sii kennee achi boodaanii Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam achi dura maal ture akka nama akkamii turanii kan jedhu mee ragaalee sii kennee san boodaanii gara wannaatti sii ceehame. Ragaatti jette sanillee waa'ee sanillee sii dubbadha. Sababni isaadha ijoolleen pheenxeedha baay'inni isaaniidha. Osoo waan dubbisin akkanumatti waan tokkoon gammadu tokko jira miti isaa akkanumatti waan tokko beeka dubbatu. Isa kana takkaatillee dubbisteen beektu waan namni jedhu dhageesse malee. Nabiyyiin Muhammad alayhi salaatu wassalaam haatanillee beekanii takkaa waa dhokfatanillee beekanii Qur'aana keessa illee jira inni kuni dabalataan. Hatta osoo ergamin dura Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam waan akkasiitiin hin beekan. Mee baaseetiin si dubbisa.
ايوه ayyee kana sitti mul'isame jalqaba irratti jechuudha. Kuni hadiisa kitaaba kan argu jirta. Kitaabni kuni Al-Mustadrak Al-Sahihayn jedhama. Hadiisa 1704. Hadiisni kun beektee wannaadha afaan Arabiffaatiin jechuun siikaani. Maal jedha Nabiyyiin Muhammad alayhi salaatu wassalaam akkana jedhan sirriitti dhageeffadhu. Kuntu fi man bana al-baytaa jedhan ani nama Kaabaa ijaare keessaa jedhanii dubbatanii ergasanii xumura irratti maal jedha sahaabtichi barataan Nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wassalaam وكانوا يسمونه في الجاهلية الأمين يرو وسو نبي محمد إرجمين درا جاهلية كيس جرامو إنكم إسكان هذا وسو إرجمين درا زمان الجاهلية كان جرامو سكان أمانة ما جرامني تجراني تسيامن تريجر نبي محمد مكا كنام بيكمن مكا مالتين مكا أمانة ماتين جتشون أمن نساني قاف نبي محمد عليه الصلاة والسلام التولسين فقالوا هذا الأمين إلى نمتج أمانمان دفع جدًا مكا ساتو إنه ما هو بلا دبره مكا مساتو أمانة ما جاني تندبتني جتشونا سيقالتي مكا ساتو أمانة ما جاني تندبتن نبي محمد عليه الصلاة والسلام وسون إرجمين درا أكنا توران هيا كان إيجانغر سيدوبت إيجارا حديث سنتي سيد إيجارا وانا تجت سنتي سيد برا وانا تي ردوبت سنجتشون وانسان كان دوبته مرمتوت نبي محمد عليه الصلاة والسلام فانتي لو سنتان وفت ويد أبدي جنان وفت نسون بدي جنان نبي محمد فرأتي جدانيتي منافقتوني غري ورق قلبي ساني كيسدي بين جرتو مرمتوت نبي محمد عليه الصلاة والسلام دبتشو يقلن سنيرت رب سبحانه وتعالى نبي محمد عليه الصلاة والسلام تكاونته جريتين دبتي سكان مو تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى بني أمة سيمو الإساجة جودا تمام مالف جنا أكا قلبي هنكي كيسا باوف نموني سيكي جبن سيقالتين نموني سيكي جبن أغاسي تندبتن وان سلاجر أغاسي تندبتن أبدا مالي فكا كست أن بيكو أغاسي تندبتن نموني أما سمونا بوحمد مقام بليس والأبدي ممالي مال تجد أمي مال تجرى مال رب سبحانه وتعالى كز دبتي جرى إنم تكوي فنبابدو سورة صدفات الإباب جاتي من تقر راسي بنا أتشرى دبتي جرى ربي وان كان كاسي أيه أكنا جرى سر تلالي نبي كميفو بوجو ركفتشون هنتاني جتشون إساف انتو جتشون نمني بوجو رامليك فتي وياك أما وان مليك فتيك أبتي دوفا إرقسي لبون هنتي من داوان هجتي قوتت أرقتي إسانيس هميد أمانو جريتي رب سبحانه وتعالى دبتي أسيت أما نبي محمد عليه الصلاة والسلام لنبيهم سلبان مدبك أيقباهم جرى سيقلامي سا أرجو جرتا ست ملتامي أما رفاني اللي جتشون سلابا جتشون بوجو أتي أرقتي توكو نبي محمد نبي كم يفو ركفتشون إسافين تو حال نبي تمت أمل نبي تمت جري رب دبتشو جرى إذا كان الرت ابن كثير ومنتري مسلمات أجتشور ومنتري مسلمات وكبدي سيمو الإسا ابن كثير رحمه الله تعالى مال جري أكدبتو جتشو تمام ابن كثير مال جريتين أكدبتو أما كان سيبني سيمو الإسا جتشو تمام هيتو له تفسير سعديتي كن أيوة ابن كثير سيبنا كويرو تكا تفسير أوكي ابن كثير رحمه الله تعالى دون وما كان نبي أن يقول لا أيوة كان جريتين دبتا سر تلالي رب سبحانه وتعالى وقوا كان جدو وما كان نبي أن يقول لا وقوا جدو نبيين توقوا دكفتشون سافين توجدي حال ساتي متجنان ابن عباس مجاهد حسن نمني ونموني باقي ما ينبغي لنبي أن يخون جتشو نبيين دكفتشون سافين تو نبيين أمل نبيتي متكون سنرتي كاسي مال جدي سر تلالي ابن أبي حاتم وقوا ديسو ابن عباس راو ديسي قال فقدوا قطيفة يوم بدر وفدت قوة هنا قويا بدر الأبني جنان فقالوا لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها
نبي محمد فرأتن تإنا جدني دبتني جد سيقالتي فقال بعض الناس نموت قريت وكذل النيجي نمون كنين نموت نبي محمد عليه الصلاة والسلام جباك أبن سيقالتي أخذها وفي رواية لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها فأكثر في ذلك رب كنافي لكن نبيين وافرأتشون إساف ملوج إلى رب سبحانه وتعالى دبت سنرت كنو أرجو جرتا سرت ست ملتيوتاتي ابن عباس لم تجوا ما نكزل إن ما نكزل ثم الجدأ اتهم المنافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فقد فأنزل الله عز وجل وما كان نبي أن يغل منافق توتتو ورا منافق توتا جتشو ورا نبي محمد مرمي قويشات تورن منافق توتتو نبي محمد كانان شك كانان هي متيجي دبت منافق توتا جتشو لك كونو أما كتابك كيسان كيسا تاكونو كونو إلى يهودوتا تاني ورا كفريسيوتا وما ومجران كان أرجتي ورا قريت إني أمن جاني كيس ساني كلن تاين منافق توتا جدانين منافق توتا توان كان نبي محمد عليه الصلاة والسلام ها متيجي دبت وان كان اول نسبو جرا يوجد تكونو اكاسيتي وانا غوديتين سي باسا كوبي غودي سي كاسا كوي يرو تاكا غوتو ساجد اكوني سري غوتو سال ميتي سي غبربا تكو سيدا نافين غودو سا بسم الله سيدا وانا غودي سي كاسا ارغو جرتا ميتي سا ناغو تشودي دي كوبي ناغو تشودي دي منافق توتا تو كان جدي دوباتي جدا منافق توتا تو كان جدي دوباتي جدا سي غلامي تيسا كنافون نبي محمد عليه الصلاة والسلام كأكزل اتهم المنافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فقد فأنزل الله عز وجل كنافون نبي محمد عليه الصلاة والسلام كأكزل منافق توتا ملي ورا رب التمنانيمتي يوكا ورا التمنانيمتي فكين يفهم يهودون يسوس مال جراتو رنجمي يسوسين أتي دابلوسين نمتيجو كن دابلوسين سيطانو تاموتا هفورو تاموتا باسا جراتو رن لغا رأيتي فرطا فكين مرميتوتا يسوسي رجري لغا رأيتي فرطا يا مجانن dhugaadha jetteen fudhattu macaafa keessan keessa jira dhugaadha jettee fudhachuu hin dandeessu sammuun kan keedha siin fudhattu jechuudha tamaam sammuun kan keedha siin fudhattu kanaafuu waan tokko fakkeenyaaf amma mormitooti nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam waan tokko yoo jedhan atammoo lafaa fuutee wama jarri jedhan san fuuteetuma ittiin dubbadha yoo jette kun faallaadha sababni isaa fakkeenya mormitoonni Yesuus Kiristoosii waa dubbatan macaafa keessa waan baay'ee jira sinigaltee waan baay'ee jira fakkeenyaaf amma macaafa keessatti Yesuusiin Maarqos boqonnaa 3 irratti kan jiru Yesuusin maal jedhan jedha firoonni Yesuus Kiristoos namtichi sammuu darbeeraa jedhan sammuu xish jedhee jira jedhan maraatee jira jedhan Yesuusin baanan nuti muslimtoota taaneeti malee silaa osoo amma mormitoota Yesuus kataanu taate silaa jecha Yahudata san qabannee Yesuusin maraataadha jechuu dandeenya laakiin namoon jennu kan nuti muslimtoota waan taaneef jecha nabiyyootatti amananu kabaja qabna Yesuus Kiristoosiin ati hafuurota hamoota kan baastu seexanaan baaftaa jedhanii jiran. Nuti abbaan beekamne ittiin dhalannee jedhanii jiran. Kun hundi isaadha kan dubbate Yahudota dubbate. Ati waaqayyoof gootaa jedhanii jiran. Kan hundi isa dubbate Yahudota dubbate. Waan Yahudonni jedhan hin dhugoomsitaati. Akkamitti erga san hin dhugoomsine warra Nabi Muhammadin alayhi wasallam morman akkamitti jalaa dhageessaati. Nabi Muhammadin alayhi wasallam mormitoonni isaanii waa dubbatan akkamitti jalaa dhageessaa kan jedhu gaafiidha. Kanaafuu akkasitti hubadhu siin jechuu barbaadeeti. Yoo baatellee jaluma kana jirtaa jechuu barbaadeeti. Tamaam. Hin bayeessaa mucaa. Okay. Tamaam. Hayyee tolee. Jirtaa caaka jettu carcar. Nan jiree. Gaafiin kan kee maali? Amantaa wal qabatamoo waan biraati? Amantummaa wal qabatee sirriidha. Gaafuma nama qaba. Amantaa wal qabannaan gaafadhu waan dubartii wal qabate yoo taate nan gaafatin. Waan akkasii keessan jiru. Gaafuma jechuun yeroo takka takka ijoolleen kiristaanaa ittiin gujayyeessuuf yaalii gootu malee waan biraa miti. San gaafadhu rakkoo miti suni. San gaafadhu rakkoo miti garuu ammoo yoo. Ani muslima ta'eetiin dhaladhee ture muslima ta'eetiin dhaladhee jeesin beekaa. Gaafa namni tokko muslima taatee dhalachuudhaaf ragaan ati qabdu maalii jeena gaafate. Quraanarraa akkamittiin kennuufii danda'aadha. Gaafin tokko afaan. Maal jettee irra deebime? Angaafa nama muslima ta'eetiin dhaladhee jee nama tokko nama amantaa biraa tokkotti himu. Gaafii saniif deebisaan ragaan ati qabdu maalii jee gaafa na gaafatu quraanarraa ragaa kennuufii akkamittiin danda'a quraana kanarraa iddoo kamitti akka nama muslima ta'ee dhaladhu naahima bakka tamtu naahima kayyuun si gaafachuu barbaade. Hayyee tole kun gaafii maal gaafii nama cinqoo miti kun laafaadha. Inni lammaffadha. Suuraa 30 faat 30 irra jira.
tokko tokkoon siit umuratama hin gaafadha kaallee qopheeffadhu akka sii deebisuufi isa kana jalqaba irratti kan jiru suuraa 30 fa'aati 30 irratti rabbiin subhaanahu wa ta'ala akkana jedha fa'aqim suuraa 30 fa'aati 30 jaraa deebisuuf hin deeminati ufumaa kan keeti baradhu akkanumatti malee jaraa deebisuun sun yeroo booda barattee waa hunda wal geessite malee jaraaf deebisuudhaaf baay'ee irratti hin cinqamin tamaam tafsiira kana hin beekne haga tokko quraanallee silaa barnee jirra garuu ايوه تفسير ايغان بيكين برد تفسير تاي برد ثاني وجه مرمود ديمين ولا درسو سكنا اي برد ثاني وجه والمرمي غچو نمو مغا في ملي كاوني في نيم اصلا ينيم اسلام ما كذا حرام نمني تفسيرا بيكني نمني قرانا بيكني نمني حديثا بيكني كريستيان وجين سينيتين مرمي غچون حرامي غوتمت دوما دنيكون حرام كان إجماع مسلم توتادين علماء قوتما توكنا زينا توكل لك وان كان فعل سنجر سبب نساء نمني وان بيكني نمني قرآن بيكني نمني حديثا بيكني نمني بيكم سامنتي رانكبني كريستان وجين مرمي قد جديتين إسان وجين مرمي قدشون مرمي قفا وصن تاني إفما هو بربادي مالي مرمي في ملي أيوة كاس تمام هاي سكنا مسيدو بيسا سيرتو أكو بطوف نرجع فلسفة أكنا جرا فاقم وجهك للدين حنيفا سورة صدوم فات صدوم سورة روم آيات صدوم سورة روم آيات صدوم سرتنا رجيفة ملي نجلنا سينيتي فاقم وجهك للدين حنيفا أتي فولك كذا يا محمد كراهك أتي دبود أن فولك ديني في سرسي قد أبي جيتشون أكنا جيتشون نبي محمد أبريت تأتي قد أبيد أن جيتشو قد أبيد أن guutuun guututti uf kenniiti ati fuula kan kee amantii kanatti si galtee fuula deeffadhuti gadi dhaabbadhu jechuudha. Irraan socho'in. Akkana fuula itti deeffadhu jechuun beektaa miti fuula kan keetti qajeelchi jechuun fuula kan kee sirreessi dhaabi jechuun akkana hin jedhin akkas hin jedhin jechuudha. Kalaas achi argite akkasi gad dhaabadhu. Isiin sun tamini jennaan fixrata Allahi allatii faxara annaasa caleehaa. Uumama Allahiin ishee irratti nama uumees qabadhaa jira. ربي سبحانه وتعالى وكان قبض جيجو تنما ربي غافو نما رت كيرت اومه اسين سن امنتين قبض سنجرو سن ربي رت نما كان جدي دبتا كنو امنتين نبي محمد قبتني دائما اسلام مادا اسيسن تو مالت ايري الله رت نما جيجو لا تبديل لخلق الله الله ونججرنجو اكن مدي ما يروح دوا نمني كميو اسلا غرا اساكي ستي tokkichummaa rabbii dhabeeka malee sillaaseen maggaraa daa'ima tokkoo keessa hin jiru. Sillaaseen waan giddeedhaan kaasettaan itti galchan kun dibbeedhaan tumanii muuziqaatti dhahanii waan mataa keessa naqan malee kuni sillaaseen sadan waaqa tokkoo walaa kabbadaa baqqalaa walaa dhakaa mukaa kunni hundi isaadha waan guyyaa keessa nama barsiisan malee waan giddeedhaan dhidhiibanii daa'immanis seensan malee daa'imman xixiqqoo yoo rabbiin tokkicha wagguu jedhe ilaal uumama kan keedha jechuun bar waan yoo sitti himame uumamni kan kee ofirraa sin dhoowwine jechuudha. uumamni kan kee ofirraa sin dhoowwine jechuudha. Uumama kan kee jechuudha. Dhaalika diinul qayyim. Isa kanatu waan rabbiin irratti nama uume santuu karaa qajeelaadha. Amantaa qajeelaadha jedha. Isa kanatu amantii qajeelaadha. Walaakinna akthara annaasi laa ya'lamuun. Garuu irra baay'ee namaadha hin beekanii jechuudha. Akkana jechuun rabbiin uumama rabbiin irratti nama uume islaamummaan jennee wagguu dubbannu gaafa dhalatu mucaan Nabi Muhammad hin beeka jechuudha miti. Salaata sooma jechuudha miti. Laa akkasii miti. Beekumsi isaadha wanni islaamummaan barsiiftu kun waan keessa isaatti uumame jechuudha. Fakkeenyaaf nama dhalate tokko yoo itti dhaqeeti nama kamiyyuu itti dhaqeeti rabbiin tokko yoo itti jetteen hin mormu keessa isaadha. Hatta kiristaanummaa nama waaqa sadii godhatee deemu kun illee rabbiin tokko itti jetteen kan mormu siin jedha. Maaliif jennaan uumamni isaan fudhate isa kana. Garuu sillaasee wajjin rakkata malee waaqa sadii yoo itti jetteen ammoo akkamitti siin jedha. Uumama isa kan kee jechuun isa kana sii galte. Uumama kan kee jechuun isa kana. Uumama rabbii irratti si uume islaamummaan uumama rabbii irratti si uume jechuun isa kana. Fakkeenyaaf nama tokko nama beekaa nama kamittu jechuudha. Addunyaa kanarra kan jiru rabbiin tokko yoo beekaa murme malee rabbiin tokko jechuudha. Rabbitu si uume yoo jetteen beekaa keessi isaadhaa hin murmu. Keessi isaadhaa murmuu hin danda'u. Si galtee lammaffaa fakkeenyaaf nama tokkoon sagaagalummaa waan hamaadha. Ama daa'imman xixiqqoo argitee jirtaami waan baalagee jetti. Si galtee waan sagaagalummaa waan dubartii wantoota garaagaraa waan hin taane yoo hojjetan hin jaalatu daa'imman. Si galtee hin beekti. Nama ajjeesuun yakka akka ta'e beeka uumamaan daa'imman ni beekta. Kanaas gaariidha miteetti.
نمن تقين جد رحمة من دائما نم رحمة ما قبدي رحمة من أخلاق مسلمات وان كيس تؤمم سيقلتي نم جالتشو وان كيس تؤمم إسلام من اسو مكان القدسة اسو مكان قدر آبا ملي وان براتي متيجو سيقلامسا كنافو ربين الرتنا أمجيجو إسا كنادا كنو سورة صدوما فا صدوما جيجورا كان برامو حديثو يو برباد حديثو سيا مسلم كيس جيران تجرو نبي ربي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة دائما دلتون دساتو فطرة رت دلتا فطرة رتيجون رب سبحانه وتعالى الرتنا مكان رت دلتا حديث بخاري ده حديث كما تقول بس دي سديت مشان الرجرة مسلمين اللي رجرة ونكوني مسلمين اللي كما لا ما في بجاه جات مشان تمي سديت الرجرة قالوا كدرا كان قبض وكما بخاري كان قبض واتي والناجدة حديث كما تقول بس دي سديت مشان كما تقول بس دي سديت مشان سيقلتي إسا كان برادا مو فكينيا في حديث بخاري بخاري كما تقول بس دي في شنتمي سديت الرليجر سديتمي شان الرليجر شنتمي سديت الرليجر مال جد النبي محمد عليه الصلاة والسلام يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام سيقالتي أكنا جاني دبتني نما دائما تدقى كان ألتي كان دو إرتني صلاة ما يو هاتي سديت سن جلت توليتاتي سبب نسارة سبب إني لأنه من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام إسلام مرة وان ألا تيجي تكونه صراحة دبتشو جرا كونه سيم جرامي صراحة دبتشو جرا لأنه من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام حديث كما تقوفي حديث بخاري دا كما تقوفي بسدي في شنتمي سديت لكن جرو جتشون يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة وإن كانت أمه على غير الإسلام إن استحل صارخا صلي عليه ولا يصلي على من لا يستحل من أجل أنه سقط فإن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان جريت دبتا كان مو حديث أبي هريرة الأبتة كذا بخارين وأن كررت دبتا جتشورا ولقلت على كل هالوان سنجتشو بربادي إسكنين رجالين جرتو سنجتشو بربادي سلام ما كيستي وأن نبي محمد أما عليه الصلاة والسلام دبتا كان ساينسنا مقرنو نما جرتو مو مركني سجر علمي دلتو كم يو الدنيا ركن جرو علمي دلتو كم يو دلتان أما دائما دلتو كم يو ربي أمانات دلت تجرين ربي تكجت أمانات دلت تجراني مركني سنجران الله أكبر كان أمو منويمت مسلم توتا بدي كمير كنيسة كريستيانو تو مفنيان وفيك أبتني دو قد ما ربي إسانو مفنيان كبيتو من قد ما أمان سيسي أما ساعتي كان جتشورا يونيفرسيتي لين غرغدان وان كانت تمانو جل كباني جرا دائما تدكون غافة دلتو ربي أمانات دلت وان جرو أما شبه إجماع ورق ورتوتا بجبراتي دائما ربي أمانات دلت وان جرو أما ولي قالت أما جتشوني أكا ولي قالت أو تدين مجرا جتشو إذا كان ما يسنيت موليسا سكند بمراسنا إيجا دائما ترمبو أرجو جرتني متي كنا آيتو وان كنا وان نقول كان برالي أما سيني كنا مي وانا ساني كيسا يسيني سيني في مركنيسا سيني قالتي ريسيرشين جدا قرانون ساينسي را جدا success كورا وانا كنا children have a natural predisposition a born believer tendency جدا
akkana jechuun gaafuma dhalatan daa'imman xixiqqoon rabbii tokkicha irratti dhalatanii jedha. Rabbii tokkicha irratti dhalatan. Isinii galtee rabbii tokkicha amanuu irratti rabbitti amanuu irratti dhalatan jedha. Isinii galaa miti isaa. Gaafuma dhalatan biliiverii ta'anii yookaan amantoota ta'aniitiin dhalatan. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa rabbiin tokko jedhanii akkasitti dhalatan jechuudha. Numaayyuu maal jedha achi siiqeetiin jechuudha. With some Islamic teachings highlighting an innate belief in one God fitra. Numaayyuu maal jedha. Kuni akka islaamummaa keessa barsiisa islaamummaa sanii walgala jedha. Kani islaamummaa keessatti daa'imman gaafa uumaman rabbi tokkicha beeku rabbitti amanuu irratti uumamanii kan jedhu irratti sanii walgala jedheetiin dubbataa jechuudha. Isinii galtee inni kun ammoo qorannoo gurguddatu irra gaggeeffamee jira. Fakkeenya qorannoota gaggeeffame keessaa tokko isa kanaadha fakkeenyaaf. Christian Scholars Review jedhee dubbata. Inni kun ammoo weebsaayitii musliimaatii miti. Weebsaayitii kiristaanaati mataa isaaniitti banee isinitti mul'isa amma kunoo. Arguu jirtanii miti isaa. Inni kun Keenyaa miti. Isintu barreessinuun jechuu danda'anii Christian Scholars Review jechuun ka duuba iskoolaarsi kiristaanotatu waan kana barreessan malee Keenyaa miti. Isinii galtee saayinsiin daa'imman wagguu dhalatu the science of children's religious belief amantii kamiin amananiiti akka isaan amanan akka isaan dhalatan dubbataa jechuudha. Waan kana Justin Barrett kan namti jedhamutu qorannoo kana gaggeesse waliigalatti alaa kulli haal daa'imman gaafa dhalattu rabbiin tokkicha jedha akka dhalatan waan kun mirkanaadha. Isinii galtee amma sa'aatii kanatti qorannoo gurguddatu gaggeeffamee jira. Qorannoon gaggeeffame hundi isaatu kanuma wanna jedha. Waan islaam waan nabi Muhammad alayhi salatu wasallam waggaa meeqa guddura dubbatan nabi rabbi alayhi salatu wasallam waggaa meeqa guddura dubbatan qorannoon saayinsiidhaan sa'aatii kana mirkaneesseetiin jira. Ati nabiyyi gurraacha wayii barbaadde isaa akka Saadiyoo Maaniif. Akkasillee osoo hin taane wanni immaan gurraacha nabiyyiin gurraachi faanni jira. Quraana keessa ka biyyoota baay'ee jira maqaan isaanii. Itoophiyaa jechuun yoo baatellee wanni gurraacha Afrikaa. Sii deebisa inshaallah. Sii deebisa yoo nabiyyi gurraacha barbaadde dheetiin malee. Akka hundattuu kun gaafii yeroo hedduu wannaan kaasanii namoonni waaqeffattoonni fa'aa warroonni yookaan amantii itti amanuu baay'ee wannan jenne saba saniif jecha kaasanidha. Sabboontonni kaasanidha. Dura dursoo namni amantii wal irratti ijaarrachuu qabu saba irratti miti. Saba rabbiin subhaanahu ta'ala wanni uumeef namni walaa qarqaaru qofa. Kanaaf malee waan biraatiif miti. Rabbiin sabaa waliin caalchifne. Arabni Israa'el irra hin caalu. Israa'el Araba irra hin caalu. Akkasumallee namni Araba hin taanillee Araba irra hin caalu. Arabaallee nama Araba hin taane irra hin caalu. Wamaa walumaa qixa. Nabi Muhammadtu akkana barsiisan alayhi salaatu wassalaam. سيقالتي لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بتقوى الله سودا ربي تماليوني لالمو وانا الآمي تيسين جاتشو الآفي دورا درسو واني الرتي وإجارو سكنة توقبة لما فاد أمو ربي سبحانه وتعالى بؤى قسافي بفقرقرة دا كان أمي فوقود باتو سيقالتي وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا جدا سيقالتي Gosaafi akkasumallee ammoo saba garagaraa singoonni akka isin wal beektanii walitti firoomtaniif jedha. Bu'aan gosaafi akkasumallee wantoota garagaraadha kun kana malee waan rabbiin subhaanahu wa ta'ala bifaa fi kana addaan filatee tokkichallee ilaalu jechuudha. Tayyib gaafii kan keetiif ammoo warra gurraachaatti rabbiin ergee jira ergee jira. Kun faranjii kun maali jedhee rabbiin tokkollee adda baasee hin jiru. Sigaltee garuu ammoo nabiyyoota ergamsisan keessa namoota 25 dubbate. Namoota 25 dubbate namni sadii yookaan namni afurii ammoo nabiyyummaa isaanii keessatti wal dhabbiitu jira. Nabiyyi muumitii kan jedhu. Sigaltee nabiyyi muumitii kan jedhu. Garuu nabiyyoonnummaan 25 dubbataman sun iyyuu ummata adii qofatti kan ergameedha miti. Ummata adii qofa yookaan Araba qofa osoo hin taane yookaan Israa'el qofa osoo hin taane namoota garagaraatitti ergaman. Fakkeenya Ibraahimiin alayhi salaam yoo fudhatte warra Iraaqiitti ergame kaldaaniyoota warra jedhanii isaanitti dura dhufee erga sani gara Filistiiniidhaa deeme Kan'aaniyootatti dhaqee Kan'aaniyoota wajjin jiraate. Seenaa yoo dubbistee jiraatte jechuukooti. Kan'aaniyootaa fi warra Aaramiyyoota jedhaniiti naannoo isaa irra jiraachaa turan isaan fa'aadha. Filistiin dhaqee jara wajjin jiraate jechuudha. Erga sani sabni Israa'el argame. Malee achi boodaan illee fudhattee fakkeenyaa fi Nabiyallah Ismaa'il alayhi salaam ilma Ibraahimii inni illee dhufeetiin Arabaa wajjii walitti makamee Araba irraa fuudhee erga sanii ammoo Arabni zarii Nabi Muhammad alayhi salaam irraa dhufan sun argamaniiyyu.
innilleen arabatti makame san booda luuxii yoo fudhatte innilleen ammoo warruma Israa'eliin ta'e yookaan ammoo arabni illee osuma jiran arabaan alatti ergame dabalataan Muusaa yoo fudhatte fakkeenyaaf Muusaan alayhi salaam eessa keessatti dhufee sii galtee Muusaan alayhi salaam Misra keessa ture Gibxiin keessa ture Gibxiin keessa gaafsan ka jiru warra Afrikaati warra gurraacha kuushiin wal qabatee akkasumallee ammoo wantoota garaagaraa kana yeroo san Gibxi jechuun kaasii galtee hagaa Itoophiyaa daangaa Itoophiyaa kana fa'aa birallee gaa jidduu kana guutuu ergaan Nabiyyi Muusaa alayhi salaam ni dhaqqabdi jechuudha kuushotatti ergame ergaa geessaa ture warra Fir'aunaa fa'aatti jechuudha jarri sunniin warra kuushiitii walitti hidhata qaban ilmaan Misraayim jechuun warri Misraayim warra kuushiitii walitti hidhata qaban si galtee dabalataan Nabiyyi Yuusuf alayhi salaam Misritti guddaa yookaan Gibxitti guddaa Gibxi Afrikaa dhabar warra gurraacha yaa gobaziiko warra gurraacha gaafa jedhu gogaan kun qofti gurraachatu qofaa miti ka ilaaluu qabdu Afrikaadha si galtee akka Afrikaadha achirraa ergaan isaaniidhaan facaatii jechuudha dabalataan Luqmaan yoo fudhatte fakkeenyaaf suuraa Luqmaan ka jedhee Rabbiin subhaanahu wa ta'aala dubbate ummata Afrikaati inni zariin isaatu Afrikaadha warra nuubaatii jedhanii si galtee namoota bebbeekamu siif himu jira kana malee fakkeenya warra Faarshaa keessaa fakkeenyaaf Dulqarneeni warra Faarshaati fa'aa jedhanii tubba'ii Yamaniidha jedhanii akkasitti Rabbiin dubbata kan nuti hin beeknamu baay'ee jira Rabbiin subhaanahu wa ta'aala kan nuti hin dubbatin jechuudha wanni muhimmiin amma saatii kana nu yaachisu erga sanii ammoo Rabbiin subhaanahu wa ta'aala araba keessa araba hunda osoo hin taane ilmaan Ibraahim keessa alayhi salaam Rabbiin nabiyyii tokko filateetiin addunyaa kana guutuudhaaf erge nabiyyiin ergame kun ammoo araba ol hin kaafne araba gad hin buufne saba kana ol kaasee gad hin buufne nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam akkuma gurraacha laalanitti adii laalan akkuma adii laalanitti gurraacha laalan gaafa Abu Bakr hiriyyaa isaaniidha ka wajjin goda keessa bulan gaafa ta'u Bilaal ammoo alayhi salaam mu'adhdhina isaaniiti nabi Rabbi alayhi salaam gaafa dhaaman al-adhaanu fil habashaa jedhan adhaanni habashaadhaa fi jedhanii dubbatan gaafa Abu Bakr wajjin nabi Rabbi alayhi salaam hiriyyaa Bilaal wajjin illee nyaata tokko nyaachaatiin turan si galaa miti isaa gaafa Aminaan nabi Muhammadin alayhi salaatu wassalaam deessu Ummu Ayman habashaadha nama gurraacha habashaadha si galaa miti isaa warra Afrikaati Ummu Ayman guddistuu nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam guddistuu nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam hiya ummi ba'da ummi ka jedhan isiidha si galaa miti hiya ummi ba'da ummi ka jedhan isa kana baratoo sahaabaa nabi Rabbii keessa alayhi salaatu wassalaam akkasitti afaan isin qabne akkasumatti quncee wajjin ofirraa nyaachumaaf tahe malee wanni quraana keessatti dubbatee nama gurraacha maqaan dhahameen jira waan nama gurraacha maqaa dhaheen jira amma nabi Muusaan ati jettu kun nabi Muusaan si jettan kun kaartaarra akkas kaartaan Afrikaa kaartuma keessa jedhan malee wanni inni achi dhufeyyuu hin jirtu namni takkaa waa'ee nama gurraachaa maqaa dhahanuu takkaa hin dhageenye waa'ee nama gurraacha quraana keessa hin jiru namni gurraachaa nabii keessa hin jiru ofumaa bineensa kana akkasitti kun mormarra kaatee kun akkasitti ofirraa deema malee waa'ee nama gurraachaa namni takkaatu maqaa kaasee hin jiru. Akkanumaan. Ofitti kolfuu jirta dhiifama naa godhi yeroo takka waa si gaafadhame akkuma amma si deebisu jiru kan nama gurraacha wagguu jettu eenyuun baanta. Namni gurraacha hin jiru nama Afrikaa baan warra Afrikaa. Afrikaa eenyuun baanta. Afrikaanota warra gurraacha keenya kana warruma Itoophiyaa kana fa'aa. Eenyudha Afrikaa warri keessan kami ati warra kami. Gaambiyaa fa'aa. Warra kami ati yeroo gobaziiko yeroo takka suuta nutti haasa'e. Anmoo. Eenyuun beektame warra gurraacha keessa nama tokko naa himi sabuma tokko cawee naa himi warra gurraacha keessa kaati beektu. Oromoo. Oromoon eessa jira Oromoo jechuun maqaan Oromoo jedhu zamana kaluu. Itoophiyaa. Itoophiyaa maqaan jedhullee waggaa 150. Qoy yeroo takka suutaan deema. Waggaa eega Nabi Muhammad Oromoon illee erga Nabi Muhammad ergamanii booda dhufe maqaan Oromoo jedhu waggaa jaarraa 18 duran beekamu seenaa kam keessa fiduu hin dandeessu. Itoophiyaa illee seenaa eega Nabi Muhammad alayhi salaam dhufaniin booda kun ayyee kabiraa fidi. Laa Itoophiyaan Nabi Muhammad. Kabeektu naa fidime. Itoophiyaan Nabi Muhammad jirti Nabi Muhammad gaafa dhufe san biisan deeman jenne achiin ijoolleen. Suni Nabi Muhammad alayhi salaam ergaatti geessanii jiran kabiraa fidi siin jedha warra gurraacha beektu naa fidi. Yes dura jirti jedhin kaasitu jirti Itoophiyaan Allah. Ati waan beektu moo yaa goba? Ati nama gurraacha jettu san fidi ati kana dhiisime yeroo takka. Nabi Suleymaan nama gurraacha jettu san fidime. Laa Nabi Itoophiyaan jiraachuun si Nabi Suleymaan jaartii Sabaa jedhamtu achi baatee san hin fuune jaartii sun eessa dhufte Itoophiyaa dura hin turre
Suleyman yoomi waggaan isaa Itoophiyaan dur jettii miti. Yaa nama koo mee akkasiin jedhu akka hubattuuf jechuudha. Aha Nama akkasii gurraacha deemin kaa jettu san Itoophiyaan fidi deemin kaa mee'ati? Gabaabsi. kaa Itoophiyaan dur turte Itoophiyaa keessa waqtii Mormii kenna. goggoo kana wajjin haasee yaa mucaan nana mee na dhageeffadhuuti na wajjin haasee. Ayyee. Na dhageeffachaa na deebisaati na wajjin haasee. Mormii goggoo kaan hin barbaanne si Mormii galtee. goggaa miti kaa Wannan suuta Itoophiyaan dhis ma wajjin jirti haasa'uu fi Itoophiyaan dur jirti. mee beekumsa na wajjin haasee yeroo takka. Ayyee. Miira keessaa bee na wajjin haasee. Ati warrumaan gurraacha ati beektu eenyudha mee warri gurraacha ati beektu eenyudha. Itoophiyaa Ka ati beektu san qofa fudhattee. Itoophiyaa Itoophiyaan maqaa biyyaati Itoophiyaa wanni jedhamu maalidha isa beektaa isa? Itoophiyaan Eenyudha warri Itoophiyaadha? maali? Maqaa Itoophiyaa jedhu zamana Nabi Muhammad jiru jira. Zamana Nabi Muhammad hin jira maqaan Itoophiyaa jedhu. Maqaan numa jira Itoophiyaa jechuun absiinaa jirti miti. Mee kitaaba tokko naa kennime. Maqaa Itoophiyaa jedhu kana zamana Nabi Muhammad jiraachuuf kitaaba tokko naa Atama kennime. moromaa miti bara moromaa osoo dhiistee firraa yoo hin jiru jette malee Yaa nama koo mormin bismillah. kaa mormin Ati kaa amma na wajjin haasa'u jirtaa mormin minatti muu jirtaa bara. Si galaa miti isa. Akkaataa mariidhaa yoo ka beektu taate ati alal muddaci albayyina. Gaafattuu hin barattaa sanamuu mormuudhaaf deemtu ammoo ni himtaa jechuudha ragaadhaan. Itoophiyaa maqaan jedhu ni jira naan jette zamana Nabi Muhammad naa kennime. Kitaaba kam keessa yoo fidi naa kennimeti. maal jette mee dubbadhu Maal jettee na dhaguutti hin jiru barkaatarraa. si dhaga'uu jira. Kitaaba Itoophiyaa maqaan jedhu mee zamana Nabi Muhammad jiraachuu naa kennime. Itoophiyaan Nabi Muhammad dura jirti obboleessi kiyya Suleemanuu dura jirti Itoophiyaan dur turte. Ragaa naa kenni siin jedhe. Ragaa naa kennate ganuma. Ragaa si haa kennu. Ragaa naa kenni. Sabaan isa dhufte. Dhis wanna milishummaa dhis milishaa jedhaan. Na wajjin adaasee ragaa tokko ragaa kennaa deemi. Ragaa kenni ragaa kenni. Ragaa kenni siin jechuu jiraani gaafii kennaa deebiseedha mucaan maal ta'e isaa. Atiin ragaan sabaan isa dhufte sabaan Itoophiyaadhaa miti. Sabaa fi walaa samaaniyaallee dhiisuuf irra. Ragaa kenni ati Itoophiyaan zamana san jirtii naan jette ragaa kenni. Itoophiyaan gaafa samana Suleymaan jiraachuun isii sabaan dhufte koonigiin sun achi dhuftee fuudhan sun. Ragaa tokko naa kenni siin jechuu jira. Hin dhagahumaa mucaan kun maal bismillah. Kitaaba seenaa kam dubbisi kitaaba seenaa kam keessa yoo haadha quuti ati naa kenni. Quraana keessa sabaan jirtu maqaan sabaa jedhamu jiru. Ani Qur'aana sirraan gaafanne kitaaba seenaa sabaa jechuun Itoophiyaa jechuudha sa. Sabaa fi Itoophiyaa maal tole kitaaba maqaa Itoophiyaa jedhu naa kenni siin jechuu jira. Ati maa jidda? Ijoollee mucaan waan hubatu afaan Oromoo hin beeku moo ijoollee. Bismillah ar-Rahmaan Maa ar-Rahiim. jidda maa jidda? Maqaa Itoophiyaa jedhu maqaa Itoophiyaa jedhu. Akkan jedha nama gurraachi wayaan kun nama gurraacha amantii keessa. Abbo namni itti gurraachi namni itti beektu eenyu jennaan Itoophiyaa beekaa jette Itoophiyaan zamana kaluu kana baafame maqaan kun siin jennaan lakkii jette. Maqaa Itoophiyaa jedhamu kana hin beekamu seenaa keessatti duraan mantiqaa tanaan jedhamu. Maqaa Itoophiyaa jedhamu Itoophiyaa tanaan jedhamee hin beeku. Ati mee maqaa Itoophiyaadha zamana Nabi Muhammad dhiisi waggaa 200 dura siiqitti naa kennime maqaa Itoophiyaa jedhu. Waggaa 200 maqaa Itoophiyaa siin jenne bara. Itoophiyaa maqaan isii dura absiiniyaa jira. Siin hin jenne maqaan jiraachuun maqaan biraa jiraachuun mala okkee. Gaafa Siin hin jenne naan jedha. babahin. Haasawaa oolee siin hin jenne naan jedha. Maal taate gurbaa? Bismillah. Sitti moo jira sheekaa? Maal natti mujjirta ati maqaa Itoophiyaa jedhu jira dura. An jedhe malee ta'uu jetta beektaa maal ati waan ati taate akkamitti ta'u? Ani obsiin. Ati waan ati taate Waan malee biyya waan guddaa ati hin taate dhagahu. malee waan biraa ta'uu caba. Hin beeku lawaan hin jedhu kana. Okay tamam. Ani si jala bu'a. Maqaan Itoophiyaa jedhu yoomirraa Of jalqabe. dhageeffachuu Gabaabsi. caalu sana nalee dhageeffadhu okkee. Okay si dhaggeeffadha. Maqaan Itoophiyaa jedhu yoomirraa eegale. Itoophiyaa maqaan jedhamu ture garuu haga gaafa Nabi Muhammad dhufe son taane Yoomirraa eegale gurbaa. Bismillah na wajjin akkana na wajjin haaseen. Yoomirraa eegale gaafa eegalu natti himi. anam sin gaafanne bar. Yoomirraa eegale. Anamma si Itoophiyaa sin gaafanne. Wanna si gaafadhe maali? Yoomirraa eegale. Itoophiyaan maqaan Itoophiyaa jedhu ni jira naan jette. Yoomirraa eegale maqaan kun. ture Naa kennime gaafa ture san yeroo akkanaadhaa jedhee natti dubbadhume. yoomirraa eegalee amma sitti maa qoy. Hayyee deemite kottume. Googilii godhiti kottu. Jala googiliidha. Ijoollee amma waan tokko ka dubbiseen beekan akkanumatti gaafaan dhiiba jetti ijoolleen. Maaliif amma akkana godhaan isin galtee wanni gaafitti hin gaggaafadhee fi osoo waan tokko hin beeku seenaa waan tokko hin dubbistu eessa fakkeenyaaf amma duraan maqaan Itoophiyaa jedhamu kun eenyuun jedhame osoo jedhin waan tokko irraa hin beeku garuu gaafaan dhiiban akkanatti. Irra caala isaanii kiristaana isin galtee warra akkanaadha kun achi waaqeffataa irraa dhufaniiti pheenxee keessaallee saba Israa'el kan argan pheenxee keessaa utaalaniiti erga sanii ammoo giddiidhaan gaafaan dhiiban. Warra Itoophiyaa Oromoo Islaamni ati wallahi Islaamaa miti rabbi nu kakadhe hin kijibda.
sababni isaa maal si fakkaata sababni isaa dhaggeeffadhu ati amma namni quraana ati rabbiidha narraan subhaanahu wa fuutu ta'ala aata takka ati morme narraan fuutu namni quraana takka aata takka ati morme ani narraan fuutu muslima jedhee dubbachuu hin danda'u rabbi sirraa fuudhe malee anaami ati narraan islaamuuf fuutu hin jetta isaa amantii quraana irraa kalaam islaamumaaf rabbii narraan mormaa fuutu gurma garuu gaafiin kiyya maal jedha waan nama gurraachaa quraana keessa jiran as gaafadhinaanin kaatee mormu seente لا لا waan كلام waan ربي deebi'aa ده قافا moromtaa ستمو miti قافا mormiin kaa ستمو deebii كلام deebis ربي ده hin سبحانه beeku وتعالى jettees بر beeku jedhi hin beeku كلام jechuudha ربي ده مرمات جرت اما تي ديبنا ديبس دفيتي دف dhaggeeffadhu hin beeku jette hin beeku jedhe دافينا ديبس انجد yoo دف hin beeku jedhe hin beeku jedhe دافينا hin ديبس beeku jedhe انجد kaa ما عليكم فيالي سكرامو ده ان بيكو جري نانجد ازون اما سي ديبس جدي كديم اسامي هون وان كرابه دي وانا كان كني مي كم غونه وان تكون بيكتو ومتكو والله وانا رابيكتو قبل ijoolletti xiqqoo akkanumatti waan gaafa baaftee humna isiitti olitti tattaafataa deemtu malee sababni isaa maal isinii galtee isin googilii ilaalee googilii irra dhabee jennaan miliyoona dhugaadha googilii irra ilaaleeti eegasani ammoo googilii irra dhabee jennaan dhufe sababni an akkas jedhee gaafadhee fi maqaan Itoophiyaa jedhu eenyuuf kenname jalqaba warra kuushiidha kan jedhamu kana Gibsi irraa jalqabee warra kanaaf kenname habashaadhaame yeroo sanitti absiiniyaa jedhama maqaan habasha maqaan Itoophiyaa jedhamu warra fuudhi isaanii gurraacha kan jedhamu kanaaf Gibsi illee walitti qabataa jechuudha amma maal naan jechaatiin ture Muusaan alayhi salaam saba Israa'el Gibsiin keessatti hin ergamne naan jedha Itoophiyaa maqaan jedhamu yeroo jalqabaatiif kan kenname warra Gibsiitiin jedhame Itoophiyaan akka biyyaattu sun taane maqaan Itoophiyaa jedhamu jechuudha maqaan Itoophiyaa jedhamu warra Gibsiitiif yeroo jalqabaadhaa kenname warra Gibsiitiin jedhame erga sana ammoo achumaan as dhiyaatee zamana macaafa isaanii keessa waan dubbatameef jecha zamana Minilik keessa Minilik faati fuuteetiin Absiiniyaa irraa gara Itoophiyaatti baandiraa wajjin jijjiiranii Itoophiyaa jedhanii lafaa fudhatan malee Itoophiyaa jedhamee waamamaan turre mantiqaan sun jechuudha maal jechuu barbaadeeti walii galatti warra Gibsii keessatti yookaan ammoo warra Nuubaadha kanneen keessatti ergaan Rabbiidha subhaanahu wa ta'ala geettee jirti jechuudha ragaa eenyu kana nabiyyoonni ergamanii jiran Muusaan alayhi salaam ummata kana bira ture yaamaa ture Fir'aunaan faa jechuudha Fir'aunni faati Arabaa miti Israa'el illee miti jarri warra Itoophiyaati Oromoo wanni jedhamu Oromoon kun kaarra walitti qabame kun nama tokkicha gaafa duraadhaa sanbar nama tokko bar akka kiyya kana awwal Qaasim jedhama kun fakkeenyaaf amma Oromoo namni jedhamullee gaafa duraa nama tokkicha akkanatti maatii keessaa nama tokkodha erga sana ammoo deemeeti ilmaan dhalee maatii ta'a maatii horata sanboodan deemee xiqqoo siiqeetiin ollaa garagaraa ta'an sanbooda xiqqoo siiqee Oromoon kuni ardaa ta'a sanboodan siiqee gosa ta'a sanboodan siiqee saba ta'a Oromoo wanni jedhamu wanni seenaa keessa arguu hin dandeenyu amma uf duuba siiqnee baay'ee uf duuba siiqnee waggaa 700 uf duuba siiqnee arguu hin dandeenyu warra kuushii jedhamu malee warra kuushii jedhamee waliigalatti dubbatama warra kuushii gaafa jedhamu Oromoon akka gosaatti keessatti dubbatama malee Sumaalee Oromoo Affaar warra saba jennuun kuni akka gosaatti keessatti dubbatama warra kuushii keessatti jechuudha sinii garaamisa warra keessatti dubbatamaa deema dabalataan fakkeenyaaf amma nuti mantiqaan amma irra jiru kun jechuudha seenaan lafaadhaa yoo laalle jechuudha fakkeenyaaf amma Bahar al-Ahmar baharri diimaan kun kan namni irra ce'u kun duraan bakki kun bakka Arabaa fi bakka Itoophiyaa wal keessa jiraachaa turan jedhama sanaaf amma bifa Itoophiyaatiif bifa Yamaniidhaa yoo argitan walitti amma Afrikaan fakkaatu kun amma Itoophiyaa Sumaalee Jibuutii kanneen amma wannaadha maal jennaan zamana duraanii keessa uummanni kun walitti makameetiin jiraachaa ture Yamanii fi Itoophiyaan gami kun jechuudha uummanni kun guutuu walitti makamee jiraachaa ture yeroo sanitti uummanni kun warra kuushii jedhama malee Oromoodha jedhee Oromoon akka irraa kana Nabi Muhammad alayhi salaam erga dhufaniin booda saba ta'ee kan mul'ate malee waggaa 100 dhiisiiti waggaa 800 asiin dura jechuu yoo deebine isin galtee wannaa arguu hin dandeenyu jechuu kiyya eenyu kana seenaa akka sabaatitti kan dubbatamu arguu hin dandeenyu akka gosaatti dubbatamu warra kuushii jedhamu tamaam warra kuushii jedhamu namni arra kana dhaabbateeti arra dhaabbateeti arra murteessuu hin danda'u isin galtee boruu kan wannatti murteessuu hin danda'u isin galaamisa akkan jedhu kun
Oromoon akka irra ture kanatti gaafa duraallee akkanuma ture miti. Akkanuma zallaqnee dhufnee miti yaa jamaa. Nuti warra kuushiiti. Akkasiin beekaa saban turre. Warra kuushiiti. Warra kuushii gaafa jennu Oromoo qofaa miti. Sumaaliin jira, Agawun jira, Qimaanti jira. Warri amma nuti Amaara jennuun kana jechuudha. Isin galtee warri amma nuti Amaara jennuun kunillee warruma kuushiiti isaan baay'inni isaaniidha. Kun ammoo akka keenyaaf ammoo warri Sumaalii jira. Akkasumallee ammoo warri Affaar jira. Warri ammas ammoo dabalataanii warri akka Hadiyyaa fa'aa jira, Sidaamni jira. Kun hundi isaadha warra kuushiiti. Kun warra kuushii jedhamee beekama. Nuubaan jira. Warra Suudaanii keessa jiran kana jechuudha. Isin galtee kun hundi isaaniidha. Warra kuushii jedhameetu yaamama jechuudha. Akka irra jirru kanatti dhaabbannee ilaaluu hin dandeenye. Amma bakka kanatti isin galtee warri waaqeffataadhaa kun waggoo dhufu gurraachatti maaliif rabbiin ergane? Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nabiyyi nama hundatti ergame rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa hin dubbanne qura'aanni kana saraahatan dubbata. Kana kijibsiifnaan anta kaafirun billaahi al-aziim. Osoo sitti qara'amu osoo ifa sii baafamu kana kijibsiifnaan ati kaafira malee ati muslima jedhamuu hin dandeessu. Kalaama rabbiidhaa subhaanahu wa ta'aalaa kijibsiifnaan kalaama rabbiidhaa wanna gosummaadhaaf jecha gosummaa fokkattuu kanaaf jecha kalaama rabbiidhaa dubbii rabbiidhaa subhaanahu wa ta'aalaa kana kijibsiifnaan wanna jechuun dandeessu. Atuu mataan kan keedhaa warra kuushiidhaa ta'uu maaliif beekna gurraacha ta'uu kan kee. Gurraacha ta'uu kan kee maaliin beekname? DNA kan keedhaa osoo qoratanii yookaan Yamanitti deemuu dandeessa yookaan ammoo asiin gara Zunuujaa kanatti achi kutuu dandeessa. Yookaan ammoo Awurooppaa kanaa dhufaniitii wanna jechuu danda'a. Mantiqaa uummanni akka irra jiru kanatti hin jiru. Wallahi dhugaaf jedha. Warra amma DNA nama fakkeenya Araboota warri amma jedhanii jiraatan kun Araboonni irra jedhanii jiraatan kun hundaa miti Araba kan jedhamu. Arabni hundaa miti beek. Masriin amma Araba ofiin jetti Arabaa miti. Arabaa miti. DNA isaanii Arabatti na eegu. Parsentii 97 Arabaa miti. Suuriyaan Araba ofiin jedhanii Arabaa miti. Yookaan amma nutuyyuu biyya kana irratti biyya amma Absiiniyaa jedhamu isaa irratti warri Giriikii jiraatee jira. Warri Faarshaa dhufee jiraatee jira. Warri Osmaaniyyoonni dhufaniitiin wanna jiraatanii jiranii. Akkasumallee wanna jedhanii. Osoo amma qorannoo kan gaggeessan taate yookaan ammoo ati warra Faarshaatitti deebita yookaan ammoo warra Giriikitti deebita yookaan ammoo Arabatti deebita yookaan ammoo dhugumaan warra Kuushitti deebita. Wanni kuni DNA'n osoo dhufeeti silaa waan hedduu addaan baasa. Laakiin ammoo ati wanni hubachuu qabdu ilaalcha arra jiru kanaan uf duuba deebitee ilaali waggaa 1000 dura akka seenaatti ilaali uf duuba deebite. Kanaaf si gaafa dhiyaa gurbaannan. Waliigalatti khaxara irra deemu jirtaati. Sammuun kan keedhaa hidhamaadha. Sabboonummaa jedhanii sitti guutaniiti marzii si keessa kaan. Marzii si keessa kaan. Kanaaf anni Itoophiyaa jechuun kana jecha kana isaa fuutee waan jedhu wanni si gaafa dhiisa kan osoo nama deebisu taate jechuudha. Sababni isaa jecha kana qofa keessa sila deebii argachuu dandeessa. Itoophiyaa jechi jedhamu kun yeroo jalqabaatiif warra Gibxii kanneen fa'aan jedhame eegasini warra Nuubaa kanneen fa'aa wal qabata. Sanboodaan ammoo Itoophiyaa kan jedhamu biyyi keenya kun ammoo zamana kaluu fudhatte malee Itoophiyaan waan nu qofa ilaallatuudhaan turre. Uummata xiqqoosiidha gurraacha qofa akkasiin jedhama jechuudha. Laakiin waan dubbistu akkanumatti jimlaa guuzoo jedhan sani. أتاك أندتو يو على شفا حفرة من النار بكتي دي ماتين جرتو آية ربي لك جبسيسو جتشون ربي سبحانه وتعالى أصوبيكو يباتين ربي سبحانه وتعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص قريس التمنى أصو جلو كان دوغوم سود أبدي لك أني ربي نكان جل إنجر جتاتين إسلام مرشكي قبضة تانان أنت كافر بالله العظيم سيني قلتين أكسي تونا جتشو جرت sirrii dhaamiti inni kun sammuu akkana doofaa akkana kan of keessaa baase sirrii dhaamiti kun xiqqoos uf duuba deebi eessa dhufne Oromoon bakka irra qubate kanarra hin jiru bar Amaara wanni jedhan kun amma warri Amaara amma jedhame kun warroota garagaraatu Oromoon keessa jira warra Kuushiiti irra caala isaanii parsentii 90 kan ta'u ufumaa wal nyaanna malee warruma Kuushiiti beeka Amaara warri jedhanii akkanatti jechi jiru kun maqaan amma afaan Amaariffaallee warruma Kuushiitti hojjete malee waan warra seemiti wal qabatuudha miti. Waa dubbachuudhaaf jechuudha. Laakiin ammoo akkanumatti namni Amaara Oromoo jedhee wal qoodee warruma Kuushiitti wal qoodee akkanatti wal afuufa. Wal arrabsee wal fixa malee. Sinigaltee wanni an jechuu barbaade walii galatti. Ati unnuti akka arra kana jirru kanatti arra hin jirru. Ameerikaa yoo fakkeenya Ameerikaa yoo fudhatte Ameerikaan arra kana bara jaarraa 15ffaa keessa argamte. Jaarraa 15ffaa jechuun dheengadda kana. Sigaltee jaarraa 15ffaa jechuun kaluu kana jechuudha. Jaarraa 15ffaa jechuun kaluu kana kun waggaa 500 akkas naannoo sanii.
erga dachiin Ameerikaa kun argamte. Ameerikaan gaafa duraan akkanuma jirteettee yaadeen. Awurooppaa warri amma Awurooppaa gale kuni naannoo kanarraa socho'anii ittiin achi deeman. Fakkeenya warra Hindiidhaa fudhadhu. Warri Hindiidhaa aariyyoota kan jedhaniin warra aariyyoota jedhaniin dhaqanii Hindiidhaan kan qubatan naannoo Faarshaadhaa kunuunsi naannoo Iraanii kanaa ka'an Iraaqii Iraanii kanarraa ka'anii ittiin achi dhaqan. Sii galaamisa. Iraanii naannoo kanneen kuno naannoo amma kuno naannoo nabiyyoonni keessa ergaman kanarraa ka'anii achi dhaqan. Hindiidha kan jechuun Hindiirra qubatan. Warri Awurooppaa dhaqa kun illee karaa kanaan deemanii garas dhaqan. Warri kun hundi isaadha akkasumas socho'aa uummanni akka dura ta'an nuti amma warri kuushiidhaa bakka kana hin geenye yeroo duraadhaa jechuudha. Warri kuushiidhaa naannoon itti argame naannoo Suudaanii naannoo Baharaa kanarraa jira. Eegasani ammoo as faca'eetiin jiddugala Itoophiyaa kanarratti galle nuti. Sirriitti hubadhumee waa dubbisilleedha waan duraan jiru sirriitti hubadhu. Zim jetteetuma akkanumatti akka nama waa beekutti akkasitti deemte Islaamummaa kan ofirraa mulqitee ofirraa darbitee qullaa kan kee fiigte. Wallaahi ni salphatta. Akkasii miti. Siigaltee akkasiidhaa miti. Siigaltee ayata rabbiidhaan mormiin. Ani wani na aarsesi keessaa waan biraati miti. Kaafira osoo taatee gaafatte rakkoodhaa miti. Kiristaan ofiin jettee osoo gaafatte rakkoodhaa miti. Si hubachiisa. Laakiin ammoo Musliima ofiin jedhaa ayata rabbiidhaan mormaa Quraana keessatti ani wanna kana kun sabboonummaa kaluu kana warri sabboontota warri waaqeffataadhaa kun fide kana malee. Seenaa keessa waan hin jirre beeki. Wallaahi waan hin jirre kun. Akka waan akkanumatti nuti as jirru Oromoon kun akkanumatti as jiru wayitti fakkaata. Yaa jamaa nuti saba tokko amma duraan ammoo sabaa miti. Namni Oromoo jedhamu sun nama tokkicha. Ergasanii ardaa taanee suuta suutaan siiqnee saba taanee jechuudha. Akkasitti deemee as keenya. Ammas nuti gaafa namni Oromoo jedhamu sun qe'ee takka xiqqoo wayii keessatti wanna jedhe. Qe'ee takka wayii keessatti argame. Samboodaan ammoo deemee horee amma kun lafa kana guutuu qabatee jechuudha. Sii galaami akkasitti qabadhu. Kuni akkasitti qabadhu isin jechuu barbaadeeti. Waliigalatti ani wantoota namoota biyya warra gurraachaa kanatti keessatti ergaa geessan asii kaasee jennaan fakkeenya Nabiyallah Yuusuf alayhi salaam ummata kana keessa warra Gibxiitti dhufanii warra Gibxiitti da'waa godhanii jedhanii Nabiyallah Muusaa alayhi salaam warra Fir'auna fa'aatti akka yaamsa godhe akkasi dubbata. Lakki nama waan si dhibe gaafachuudhaa miti kaafira si godhu. Ayata rabbii murmuu kan keeti malee. Ayata rabbiidhaan murmuu kan keeti. Ayata rabbiidhaan murmuu kan keeti malee. Sigaltee dabalataani Luqmaaniin fa'aa waggoon sitti dubbadhu lakki jettee akkas dubbachuun sirriidhaa miti. Tamaam. Akkasi. Tamaam yaa jamaa garan deebiin haafiz jirtaa? جرى أستاذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم نجاجرتو أستاذ؟ جرى الحمد لله فيا رامي. يا الحمد لله. أستاذ جافين. أنا ما أدري بسيم بوسينا تاعي هذا بتاعي رجيفتو. رجيفتو تاعي أبسيني أكجت. أوكي تفو في حافظ. أستاذ ربيني علتي نمني واقع. تفرمي. maal jette sagalee kan kenna gahu نمني ربينا التي قالوا يعني ربي مكا ربي التي نمني واقع. يوكي نبي محمد اللي تاي نما برا وامتي نمني كلا يعني نمني سنين كفرة. maqaa waan biraatiin ka gawramu Fakkeenyaaf waan biraa wanti qalamu hundi rabbii jecha qalamaa kanaafuu namni rabbii jecha hin qalle namni sun hin kafaru. man dhabaha ligayri illaahi waan biraatiif jecha yoo qale in kafara shirkiidha jedhe nabi rabbiidha alayhi salaatu wassalaam. Yaani maqaa moolida rasuula rabbii teeneeti yoggaa jarree guyyootaa kun waggaatti qalanu kanatu na ajaa'ibee nani garuu akkasitti nagaye illee laa jarri bismillah dhanii tumaan gorraanii mitiire suni laa sun shirkiidhan jedhamu suni bar maqaa nabi muhammadinii miti kan jarri gorra'an maqama rabbiitiin gorra'an malee moolidni bid'aa haa jedhamu malee gorraasaa jarri fakkeenya uummanni keenya kan muslimaadha kan dogongoran obboleewwanuma keenya kufriitti achi hirkisuun isaan hin taatu sii galtee Islaamummaa keessaallee waan isaan baasuu miti kun moolida gochuun obboleewwanuma keenya isaan dogongoraniyyuu obboleewwanuma keenya dabalataan amma sammuu ogguu gorra'anilleen isaan bismillah jedhaniitumaan gorra'an malee akka isaaniititti jaalaluma nabi rabbiitiif alayhi salaatu wassalaam gorra'an malee
waan sanillee godhan malee isaan jibbaaf miti. Haa ta'u garuu ammoo wanni sun bid'aadha. Bid'aan shirkiidhaa miti. Haraamuma jedhama malee shirkiidha biran ga'u. Isaanin dogongoran jennaan malee hin kafalanii jiran jechuun hin ta'u. Maqaa Nabi Muhammadinii miti kan jirri gorraan. Hin sadaqanna jedhaniiti. Sigaltee kaafira hin jedhaman. Kaafira hin jedhaman. Namni moolida baasu kaafira hin jedhamu. Bid'aa dalagee bid'aa san dhiisii jedhameen gorfama. Akkasumatti yoo ammoo itti fufellee waan kufritti isa geessuudha miti kun. Namni rabbiif jecha gorraa malee inni akka ofiititti wanni sun sirriidhaa miti jedhamee haa dubbatamu. Wanni sun sirriidhaa miti jedhamee haa dubbatamu. Akkasiidha siin jechuu akkasiidha. Kufriitti waan nama geessuudha miti kun. Obboleewwanuma keenya isaan ammoo ni dogongoran malee. Garuu ka obboleewwummaa walitti hin qabne nuti warra qabrii jala deemee qabrii du'aa kadhatudha. Warri sun mushrika jedhaman. Akkasiisanii muslima jechuun in ulfaata. Warri du'aa kadhatu qabrii jala deemee awliyaa jedhee du'aa kadhatu yookaan digimtii wammaama sihirii wammaama kanneen hojjetu ka akkasii suni saniin obbolummaa walitti hin qabnu sahii. Maaliif jennaan namni du'aa kadhatu namni nama du'e kadhatu nama du'een na awwaadha ka jedhu sheekana Hussein naaf akkana naaf godha. Faqii Ahmad Umar akkana naaf godha na bira dhaabbadha harka na qaba kan jedhu ka akkasiidha sun shirkiidha suni nama islaamummaa keessa nama baasa inni sun. Garuu ammoo nama waan biraa nu jenne shirkii nu jenne waan biraadhaa waan hin jenne ka inni moolida qofa hojjechuudhaan ka akkasiisu nama hin kafarsiisu. Akkasiidha nama hin kafarsiisu siin jechuudha. Ammas waa'ee firqaa kanatti firqaa kana ustaaza namni kun yoggaa islaamummaa kutaa islaamummaatti nama waa mudhii salafiyyaa maaf hin taane haala sunnaa maaf. As deebii gurbaa. Bismillah. As deebii absiinii akka jettu. Salafiyyaa maaf hin taane suufiyyaa maaf hin taane nama jedha. Garuu islaamummaa ta'a namaan jedhu rabbiin immoo kan jedhe islaama ta'a kan jedhe islaama ta'a jechuun bifaatu jira maaliif firqaan kun ba'e jechuudha. Quraana fa'aa kan dalaliifatutu jira. Okay. Isa kana irratti siigaltee suufiyyaa ta'a suufiyyaa wanni jedhamu hin ta'u suni suufiyyaa jedhaniitiin olii gadi gulufuun hin taatu. Suufiyyaan aslan waan siigaltee bid'a hedduu keessa makamilleedha waan hin jirredha waan zaman Nabi Muhammad illee alayhi salatu wasalam hin jirre waan sahabaan illee hin beekne waan taabiitoonni gurguddaan illee hin beekne waan amma sammuu waan amma isaan namni godhatu kanallee waan wannan hin jenne kun suufiyyaa taana minaamina nuti suufiyyaa gowwaadha namni akkasiidha. Ani suufiyyaa ani maali jedhee maal rabbi muslima ta'a jedhe malee suufiyyaa ta'a yoom rabbiin subhaanahu wa ta'ala jedhe waan akkasiidha sanni gochuun islaamummaa irratti waan tokko dabalachuun hin ta'u. Akkuma Fudayl ibn Iyaad jedhan warri haqaa warri muslimni dhugaadhaa jedhan nama maqaa muslima jedhu irratti waan biraa dabalachuun hin barbaanne jedhan. Imaamu Maalik rahimahullahu ta'ala jedha Imaamu Maaliktu jedhan. Ahlu sunnati wal jamaa'aan warra maqaa kanarratti maqaa islaamummaa jedhu irratti waan biraa hin barbaanne jedhan. Egaa ani muslima jettee quraana hadiisa qabattee waan biraatti wanni hajamtu hin jirtu. Rabbi muslima ta'a nuun jedhe Nabi Muhammad hordofaa nuun jedhe malee suufiyyaa ta'a sheebaluun hordofaa sheebaluun jala deema jedhee rabbiin nama tokkotti nu dhajaajine. Ani suufiyyaadha jedhee namni deemu muslimni akkasiidha suni dogongoraadha. Dogongora hamaadha sun. Takka. Lammaffaadha ammoo fakkeenyaaf amma salafiyyaa ta'a kan jedhan illeeni salafiyyaa ta'a kan jedhan kanalleeni siigaltee da'waa salafiyyaadhaa fudhadhu salafaan akkaataa salafni jedhaniin jiraadhu yoo taate sirriidha kun. Waan muslimni hunduu irratti walii galu kun. Akka salafni saalihni jiraatan akka sahaabaan itti jiraatan akka akkasumallee ammoo sahaabaan itti jiraatan taabi'itoon itti jiraatan akka warri duraadha itti jiraatan sani jiraadha salafiyyaa ta'e jechuun isa kana ma'anaan kun jira warra ulamaa biratti fakkeenyaaf al-Imaamu Safaariiniin waan kana dubbatanii jiran salafa jechuun nama sahaabaa fi warra sahaabaa hordofee jedhan haga guyyaa qiyaamaatittu jechuudha. Karaa isaan jedhan salafiyyaa ta'e jechuu yoo hiika kanaan taate rakkoon qabdu waan takka kuni waan islaamummaa irratti dabaladhu jechuudhaaniti wama rabbiin ajajesanidha malee. Jechuun walladhiina ittabacuuhum bi'ihsaan rabbiin subhaanahu wa ta'ala jedhee dubbata. Waan biraa dabaladhu seera biraa dabaladhu sun taane akka sahaabaan jiraatanitti jiraadha. Akka ammoo taabi'itoonni jiraatanitti jiraadha jechuun. Isa kana yoo taate kun rakkoodhaa miti. Garuu gariitu jira. Salafiyyaa ta'e jedhe guruppii uuman. Kun dhoowwamaadha. Islaamummaa keessa guruppii uumuun dhoowwama. Namoota muraasa ta'anii nuti salafiyyaadhaa ofiin jedhanii guruppii uumanii
nuti qulqulluudha takkaa dogongora hin qabnu warri nu malee jiru guutuu warra bid'aati warra maalii kan jedhu kun dogongora ijoolleen akkas gootu ijoollee dogongorodha hedduun isaaniidha sun waan hin taane dabalataan ammas ammoo uf qulqulleessuuf illee yoo uf hirkisan taate sun kijiba fakkeenyaaf amma namtichi dhugaan akka saaban jiraatanitti hin jiraatu akka warri duraa jiraatanitti hin jiraatu yookaan ammoo akka isaan hubatanitti hin hubatu garuu ammoo maqaadhaaf jechaan ebaluudha jedha kunillee hin taatu kan biraadha ammoo nama arrabsuudhaaf jecha gariin fayyadamu jira ani salafiyyaa dhufiin jedhee akka waan salafiyyaa ta'uu wahiidha nama hunda bid'aatti hirkisuu wayii ta'e laa salafiyyaa ta'uu jechuun akkaataa sahabaa itti jiraatan akka taabitoonni itti jiraatanii jiraachuudha akka isaan salaatanii salaachuudha ati nama arrabsuu irra fakkeenyaaf amma salafiyyaa jechuun ati ufii kan keeti ani kun ta'ee jira kalaasettee as dhuftee awwal mubtadii awwal akkanaadha jechuu san osoo hin taane kuni hama jedhama kun salafiyyaa ta'uu osoo hin taane hamattuu ta'uudha kun sii galaamisa kun hamattuu ta'u salafiyyaa ta'uu jechuun sahabaan nabi rabbii alayhi wasallam raka'aa 11 salaatan halkan kaanii kaatee salaachuu maasha Allah sahabaan nabi rabbii alayhi wasallam afaan ufiidha hin qoxxobatan afaan kan kee qoxxobachuu sahabaan nabi rabbii alayhi wasallam sii galtee sahabaan nabi Muhammad alayhi wasallam laal akkaataa gaarii jiraatanii sadaqaatanii soomu salaachuu sii galtee aqiidaa sahiha qabaachuu akka isaan hubatanitti qura'aan hubachuu qura'aana qara'u sii galaami guyyaa keessatti akka sahabaan qara'an sanitti qura'aana qara'u salafiyyummaan isa kana malee namni gariin ijoolleen gariin jirti ijoollee gariin argaa an salafiyyaadha jedhanii erga sanii maqama kana qabatanii ebaluu mubtadi'a ebaluudha kun gaafa guyyaa qiyaamaa dhaqe muflisa warra nama guyyaa qiyaamaa dhaqaaf kasabamu ilmiin qabu ulamaa miti nama barsiisuuf illee hin geenye sii galtee akkasumatti wanna jedhan jechuudha sii galtee akkasiidha inni kun sirriidha miti garuu akka waliigalaatitti salafiyyaa ta'e jechuu yoo gruppii wayii uumnaa taate sun sirriidha miti waan islaamummaa keessatti hin deeggaramne haa ta'u garuu akka salafni jiraatutti akka salafni hubatanitti quraana hubanna akka isaan jedhanitti jenna yoo taate kuni waan namni hundi isaa itti yaamaatiin ture a'immaan gurguddaan waan itti yaamaa turan rakkoodha miti isiin jechuudha akkasii jazakallahu khairan rabbini wallahi ustaza baay'een isin jaaladha wallahi rabbuma isin jaalanna isinillee khaalid abdii hunda keessanillee wallahi rabbii isin jaalanna rabbiin umurii keessan nu fadheeressu rabbiin beekumsa keessanillee isin fadabalu galatooma amiin kan biraa sinuu wanni dubbachuu barbaadu waan ijoolleen gariin wahabiyyaa uumama jedhanii waan olii gad oofan tokko eessa akka fidan hin beeku wahabiyyaa waraabee si haa nyaatuuti wahabiyyaa wanni jedhamu wayitu hin jiru muslimni tokko quraanaaf hadiisatti deebi'uu qaba kuraafaata jalaa bahuu qaba kuraafaata warra kufriitu fide malee nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam warra biraa jala yoo deemtan jallattanii ummanni kiyyaa warra biraa jala deemtanii uf eeggadha jedhan nabi rabbii alayhi salaatu wassalaam wanni wahabiyyaa jedhamu wayitu hin jiru khalaas quraana qabachuu muslima quraana qabachuu hadiisa qabachuu salafni saalihin akka hubatanitti hubachuu waan isaan jedhan fudhachuu isaantu nurra beeka isaantu nurra baratele isaantu bira jirallee warra nabi Muhammadii wajjin jiraatan alayhi salaatu wassalaam irra namni beeknu nuti irra hin beeknu isaan irra dubbachuu hin qabnu taabitoota warra sahabaa irra barate caalan beeknu nuti waan isaan jedhan akkaataa isaan hubatanitti deemuudha sanad isaa qulqulleeffataa tamaam akkasiidha jechuu barbaadeeti waliigalatti alaa kulli haaliin rabbiin kheyrii haa godhuuti isa kanaadha jechuu barbaadeeti akkasi yaada qabdu dubbadhuuti absiiniyyaa rabbashuun maletti yookaan waca gurgodhe yoo jette asirra gasi darbaanii yaada qabaatu yoo adabaan dubbadha jette adabaan dubbadhu ammas beekumsaan dubbadhu leedhaani nama doonokkoruun jaaladhu si galte doonokkoruun jaaladhu hin donokkoriin rabbiin barakaa si haa godhuuti si haallisillee haa qajeelchu. Okay, mee sheeka waan tokko isin gaafadha ka biraa san dhiisame waa'ee Itoophiyaa Afrikaa dhiisa ka biraa amma kama dhugaas jechuudha salaata hubachuudhaaf gaafadhu wanna jechuu irraa siigalaa biteessaa islaama hubachuudhaaf gaafadhu wanna irraa hubachuudhaaf gaafadhu ati hubachuudhaaf wanna hin gaafadhu amma salaata dirqama yeroo shan salaatuu qabdaa yookaan ammoo sooma sooma salaata keessa jira salaatu ni jira dirqama guyyatti yeroo shan salaatuu qabdaa
كبرا قافين برا أنا ما كمدا أنا ما هيتم يون سراتس يون ati muslim ديسس of jedhaati biste astaghfirullah yaa gurbaati ifata namaadha waswasa sitti jira ati xiqqoo sila waa badadhu kun waan amma waan gaafatamu amma kun waan muslimni gaafatu isaa kun muslimu ofiin jetta garuu ni salaataa jetta garuu ammoo ati salaata dirqama salaata nam dirqamni akka ta'e ati hin beektu akkuma hagam umrii kana نو keessa نو guutu جتون هي صلاة درقمة كتيم بيها قالوا شان صلاة درقمة شان صلاة درقمة ويت shan salaatuun dirqama akka ta'e hin beektu ati akka dhageessee hin beektu islaamummaa keessatti جتون قرآن كيسن جرا keessa hin jira quraana qofaaf muslimni kan fudhatu دوبا قرآن قوتو قبل قرآن قجرامي كا قرآن جرامي كا قرآن قوتو جرامي ما وما quraana ركز irratti dabalatan quraana irratti quraana ibsi quraana illee jira hadiis ni jira nabi Muhammad dubbatanii jiran namuma quraana nutti fide santu hadiis illee dubbatanii jiran hin fudhatu hadiis hin fudhatu moo حديثا دوبا وين ميرا ريكوردي وده في ديري حديثا را چمنه في دني بر تغورني في راغري رامسنه في دني بر maal jedhe takka hadiisa kan beektame hadiisa keessame kitaaba kan beektaa حديث دوبا مرتو دغاتي حديث غرين ضعيف جراني غرين سو انجرو جراني غرين ما جراني غرين سري من جراني كدغا واي دوبا وين مي قرآن را ورابي ريكوردي وده في دوبا را برسه حديث غنا شافعيين فان البانيان فان مش فان تشدو في هنو غاف وغا هم بودك برسه كسي في دني albaaniyaa siyaajatu gurba في دمال wama دوبا tokko وين wallahi وين waan كسي islaamaa ريكوردي waan وانجرا tokko dhageeffadhu ها akkisiin jedhe mee hubannaadhaaf yoo ka gaafatu taate siif رغم ibsa غاف ما غاف جر رغم okay tamam waa takka si gaafadhee ka'e achi boodaanii albaaniyaa jedhee godhisiis ayyee waa si gaafadhame هي quraanni kun eenyu biraa nutti dhufe ربي eenyutu nutti fide جبريل في محمد صلى الله عليه وسلم jibriiltu nabi muhammaditti meemi يكسم جراني ايه nabi muhammad irraa eenyutu nutti geesse نبي محمد الراس هوا برسها sahaba barreessa hogguu jettu eenyu nutti geesse barreeffama argitee ati amantee moo ati quraanni kun dhugaa ta'uu akkamitti amante عندكم هيك اوريك ان اما نمي صلاه شمال لي كيف صلاه مالي وي جهيه وارجل okay akkamitti amante ati عندك هيك اوريك ان صلاه قد قراءه نجسني كتي قراءات من تريد شمال erga guddattee si gaafachuu jira gaafa waan xiqqaa si gaafachuutti hin jiru قالوا كانوا من بس قرانا وان ينسين بيكم مره صلاه مالي fakkeenyaaf quraanni kun karaa eenyutiin si bira ga'e karaa sahabaatiin si bira ga'e ايه sahabaan eenyuun barsiisan صحابان نمت انا برسن كودر كسدو في هوانا قد يوم ديمه okay كويس marra ayyee bareedaadha hadiisni illeen akkasumatti dhufe garaagarummaan qabu hadiisa mormata taana quraana illee mormuun kan kee dirqama hadiisni illeen kanuma warruma quraana nutti geesse santu hadiisa illee nutti geesse lamaan wal bira qabanii nutti geessan لما نودو jaruma kun dhageeffadha jaruma quraana nutti geessan santu hadiisa illee geessan umarima abi hureeraa abi bakrilleen isum aliyyilleen isum usmaanilleen isum abi sa'id al-kudriin isum jaruma quraana nu bira geessan santu barattoota nabi muhammad warra itti aanutti himaa nu bira geessan santu quraana kanallee nu bira geessan quraanni kun akka sanada qabu beektaa fakkeenyaaf amma ani yoo si qaraasuu barbaade akka sanadaan si qaraasuu beektaati sanada beektaa sanada waan jedhamu ام بها maal jechuu sanada jechuun ترتيبه ساشودا tartiibaa miti sanada jechuun fakkeenyaaf amma ani sheekarraa qaree qaba sheekni kiyyaallee namarraa qaree qaba asii kaasee ani ofirraa kaasee ani amma fakkeenya quraana kana nin qaraa hogguu jedhe lafaa ka'ee qaraasuu hin danda'u si galaa miti isa namarraa qaree qaba asii kaasee ani ofirraa kaasee ani fakkeenya sheek Hasan Abdullahi karaa qiraa'ateetiin jechuu ka ijaazaa irraa qabu asii kaasee haga nabi Muhammaditti galutti sanadatu jira quraanni sanada qaba ijaazaa godhama ijaazaa jechuun hayyama siif kennama jechuudha namni quraana qara'u addunyaa irratti kan si gartu qurraa kan jedhan kun guutuun isaa ijaazaa qaba hadiisni illee akkasuma ijaazaa malee odeessuu hin dandeessu hadiisni illee bifuma saniin dhufe warruma akkaatuma quraanni itti dhufe saniin hadiisni illee dhufe hadiisan fudhadhu akkamitti hadiisa fudhadhu jennee ba hadiisa amma sheekh bukhaariin gaafa barreessan gaafa nabiin sallallahu alaihi wasallam bu'e san booda bar waggaa 400 booda deemee barbaadee soqee akkasitti coree walee guuree itti fidee barreesse malee hadiisi gaafsi kun kijiba sitti naqanii kun kijiba sitti naqan sababni isaa maal si fakkaate bukhaariin hadiisan barreessine namni akkas jedhee sitti mee kijiba afuuffaa jedhamu san bukhaariin maqaan kitaaba bukaarii maal jedhama beekta maqaan isaa hin beeku hin beektu
Ayyee sitti hima dhageeffadhu. Natsaadhaan birrii takkan kafaltu sitti hima yoo ka qabatu taate. Bukaariin hadiisa hin barreessine. Bukaariin hadiisa hin barreessine. Maqaan kitaabicha isaatu Aljaamicu Saxii. Aljaamicu Saxii. jedha. Jechuun aljaamic. Aljaamic lima saxa min hadiisa rasuulillah sallallahu alaihi wasallam jedha. Siigaltee aljaamic jechuun walitti qabaadha. Waan isa bira gahe siigaltee fakkeenya odeeffame waan isa bira gahe waan Bukaariin hadiisa gara kuma hadiisa miliyoona tokko keessaa waan sahiha jedheetiin sanaddi isaa qulqulleeffatee jedhe waan beektoon irratti murteessan walitti qabe. Fakkeenyaaf ammaati Quraana kana jechuudha. Quraana kana fakkeenyaaf namni sitti mee Quraana kana qaraamee si bira gahe. Eega sani walitti qabdeet waan dhageettisan fakkeenya Bukaariin wagguu qara'u jechuudha. Wagguu nama tokkorraa dhaga'u hin barreeffate. Kanallee hin barreeffate. Addunyaa keessa deemee hadiisa bakka jiruudha. Barreeffatee waan Nabi Muhammad irraa kaasee haga isaadhaa isatti gahe. Namoota amanamoo bira sanada sahihaan isa bira gahe walitti qabe kitaaba tokko keessa malee kitaaba Bukaariin sahihan kitaaba hadiisa hin barreessin. Maqammaan Bukaarii jedhuyyuu kitaaba hadiisaatii miti walitti qabe. Sigaltee walitti qabaa jedhama. Bukaariin hadiisa barreesse namni jedhee sitti mikijiba. Achi dura ammoo Bukaarii dura namoota hedduu walitti qabanii jiran. Fakkeenya Muwaxxaa Imaamu Maalik. Imaamu Maalik warra jaarraa tokkoffatti dhalatee jaarraa lammaffaarratti du'e Imaamu Maalik. Bara 179 du'an. Dhaloonni isaanii 90 keessa dhalatan. Bara 93 dhalatan. Abu Haniifaan waggaa 150 du'e isaanillee barreessanii jiran. Musnad Abi Haniifaa jedhamee jira. Dabalataan jaarraa tokkoffaa keessa Abdullah ibn Amr ibn Asifaa barattoonni Nabi Muhammad barataan Nabi Muhammad yookaan sahaabaan isaanii barreessee jira hadiisa. Achi asillee jaarraa lammaffaa keessallee namoonni barreessaa tuman turan. Zamana Bukaariin barreessan keessa jaarraa sadaffaa keessallee barreessaa turan. Garuu ammoo ulamaa'in akka jettu callisanii akkanuma fudhatanii miti. Hin qoratan. Hadiisni kun eenyu biraa nutti dhufe? Karaa eenyuutiin nutti dhufe kan jedhu. Fakkeenyaaf sahaabaan odeesse eenyudha? Sahaabtichi sanirra kan odeesse eenyu? Heettaan nurraa kan odeesse eenyu? Heettaan nurraa kan odeesse eenyu? Jarri kun wal bira jiraatanii wal dhaqqabanii hadiisni kun shuzuuza qaba jedhanii sharxii kaanii sharxii saniini addaan baasanii hadiisa sayyee ta'uu isaadhaa yaadu Bukaarii walitti qabe. Sanboota ulamaa'in gaafa dhufan sayyee Bukaarii kana laalanii tokko tokkoon hadiisa tokko tokkoon xiinxallaniiti waan Bukaariin jedhe kun sirriidha jedhanii irratti walii galan hundi isaaniitu jechuudha. Sababni isaadhaa rakkoon qabu hadiisa Bukaarii keessa kan jiru ulamaan guutuu irratti walii gale. Maaliif jennaan? Akkuma Bukaariin jalatti xaaree jalatti wanna jedhee walitti qabeessaa wanni inni walitti qabeessuun hadiisonni kunniin sirriidha jedhan. Hadiisni kan qofaa miti hadiisni kun miliyoona dachii kanarra jira beeki. Akkasi mee sii galee amma? Sun dhiqoota kanaa galee jira. Garuu anama Quraanaan beekaa beektan Quraan qaree jira. Tafsiirallee xiqqoo maal hadiisan baranne malee Quraan eega fudhatte akkamitti hadiisan fudhanne naa jaabsiisa. Tafsiirallee xiqqoota kan beekaa beektaa amma yoo Quraan qareen jedhu amma Quraanni kana akka inni guutuu ta'e nu barsiisanii beektaa dura amma Quraanni kun guutuu hadiisa kana namni akkasi seeran waan godhan jiru Quraanuma qabadhaa Quraanuma kun guutuu waan ta'eef waan maraa keessa jira namni jedhanii akkasi barannee beektaa Quraan amma yoo laallu waan gari jira Quraan keessa hin jirre tanam istanaa giddiin itti guuree fira hin jiraame ittiin fiigan nutti hin fiigan kanattuu beektaan jiraamiti amma mataa walti nurra beektaa. Laa kuni vaayirasii sitti naqaniidha yaa gobazi. Vaayirasii namni akkanumaan namni karaa deemu sitti naqeedha malee kun oduu durii zamanni warri mushashiktoota bira dabraniidha kun. Wanna Quraana jechuun kitaaba bu'uura wantoota bu'uura jireenya addunyaa kanarra jiraachuudhaaf waan siif ga'u keessatti walitti qabameedha. Bu'uurri isaa kana. Hadiisa yoo fudhattamu hadiisa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Quraanuma kana keessa dubbate litubayyina linnaas akka ifa namaaf galchituuf jecha jedhe. Gaafum Quraana irratti buusuu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala inna caleena jam'ahu wa qura'aana. Qoma kan keessa walitti qabuun ibsu si qaraasisuun nurra jira thumma inna caleena bayaanahu jedhe. Ibsi isaa nurra jira jedhe. Ibsa eenyutu itti kenne? Nabi Muhammaditti kan kenne ibsa Rabbuma san. Rabbum Quraana buusetu ibsa illee natu sitti kennee jedhe. Ibsa maali? Waanzalna waanzala Allahu alayka alkitaaba wal hikma. Kitaabaa fi hikmaa sitti ogummaati ittiin dubbatu san illee Rabbiin sitti buusee. Hikmaa jechuun sunnaadha. Hadiisa. Nabi Muhammad illee akkasuma illee dubbatan. Atammoo Quraanni waa keessa jira jedhanii maaltu keessa dabalame Quraana keessatti waan mee keessa dabalame jetteeti yaaddu waan ofii kan keetti bartime. Anamma waan baay'ee jira garuu asirra mana geenne jira beekta nama waa'ee wanti as maran beene fa'aa jiraa fi sodaadheeti. Lakki rakkoon kan keedha. Rakkoon kan kee jala muree sitti himu rakkoon kan kee tokko hin baranne. Waan tokko
فكين يفهم درا الشافعية في ألبانية جت دبت حتى الإمام الألباني جت نم زمانه كناتي كنو أم زمانه كناتي حديث أنا ما أودي سميتي سي قالته مخرجة مالي نما حديث أودي سميتي حديث أنا أودي سنبي الألباني إمام الشافعي اللي فقيه مالي محدث أمتي نما حديث أودي سياتين ديمو متي وان تكو وان إرى أرجتين قبض جرى كان يوم بيكتو شنجة شو بخارين جرى أفرا فادا جت دبت أما كان دوغون غورا أتي ركون كان كذا تكو فادا جاهلي dhugaa sitti muudhaaf wallaala kana fooyyeffachuudhaaf dura bara waan tokko irra dubbachuudhaan dura yoo ammoo osoo hin dubbanne akkanumatti kan deemtu taate yeroo kamiyyuu jalleen irra deemta ati amma vaayirasii namni sitti ofii kan keete ati vaayirasii namni sitti baattee deemte malee takka quraana illee dubbistee tafsiira jala deemte ulumal quraanin barattee takka irraa hin haasofne takka akkati quraani barreeffame kana hunda isaan beektu amma akkanumatti argee jennaan amanee naan jette garuu ammoo mormuudhaaf deemta kun waan dogongoraati dura namni waan tokko mormuudhaan dura in qorata jala bu'eetiin qorata akkamitti barreeffame akkamitti dhufe mee waan gootu yoo xiqqaate mee afaan baradhu kitaabalee dubbise achi boodaan ammoo waan kanarra haasa'e mee fakkeenyaaf ammaaf ammoo si dhiisa takkatti tana gaafii takkatti jechuudha mee quraana keessa waan argite sigate waan quraana keessa argite waan tokko dubbadhu mee Oh my god. Waan tokko waluma dubbachuu dubbata waan dhibba sitti hin fedha as keessa nama baay'ee jiraaf hin dhiisa malee. inni isin tokkicha dubbadhu dhibbalee Keessa dubbadha faana dubbisanii silaa keessa faana dubbisanii silaa hin jiraami waan baay'ee jira quraana sun taane hadiisa keessa jira waan hadiisa quraana walitti fidan wal faale sun jiraami akkanatti adda oh my god addaan fagaatu jira beektaa. waan tokko dubbadhu waan tokko jedhi jalqabe itti fuufi Yoo nama dubbadha taate yoo uummanni kun martuu waan san dhagahee boojitti gaafate yoo achi waaqee na gaafate yoo gaafan yoo dhufee na gaafate yoo sin akka gowwaan ta'in gurbaa bismillah saatii nu jala gubu jirta dubbadhu siin jechuu jira saatii si kennee jira Okay. bismillah Mee waan tokkoon dubbadhame. Amma quraan ammoo amma dubbachuu dhiisee firraa hoo maal na fayyada amma dhiisi faayidaa hin qabu dhiisi. akkam godhata isaa gurbaa maal akka wannaa godhata isaa gurbaa ofirraa bu'ee isaa kun waan tokko ijoollee dhamaatutu akkanumatti olii gad utaaltu kana ni ajaa'ibsiifte waan barattu taariika hin beektu waan tokko hin dubbistu erga sani ammoo ooyi maagaati wannaadha xiqqoosiidha si galtee ijoollee akkanaadha hedduu jiran amma ijoollee waa tokko hin beekne hatta Hamzaa Jaabir fa'aa ol qabate waan akkasii jala oolti hin baratu gatteesse waan tokko nahwu hin beeku laa cindahu nahwu walaa cindahu sarf walaa cindahu kada waan tokko wama tokko waan silaa culuuma shari'aa jedhan waan tokko irraa quban qaban akkanumatti haasawudha koottan wajjin haasawaa jedhan yoo wajjin haasofte ammoo wanni hafuurri jara irraa argitu ati hafuura wallaalummaati hafuura wallaalummaa wajjin ammoo haasawuun sitti ulfaata amma kiristaana wagguu nuti wajjin haasofnu kiristaanni macaafasaa beekaaf wajjin haasofnu kun ammoo waan tokko hin beeku kiristaana ta'ee kiristaa macaafa hin beeku muslima ta'ee hadiisaaf quraana waan tokko irraa hin beeku jimlaa guuzoo akkanumatti isin galtee jimlaa guuzoo jedhama sana akkasiidha Hamzaa Jaabirii wal qabatee ijoollee akkas isa jala yaatu ijoollee akkana kanneen maal akka ta'e wanni tokko isin galtee wanni tokko akkamitti akka dhufe waan tokko quban qaban akkanumatti callisanii tuma mormu qofa kuni islaamummaa keessa nama baasa ani muslima jedha salaanni shan ta'uu ragaa quraan hadiisa irraan fudhadhu eegaa si irraan fudhanne mataan gadii garagaliitii jahannamiin seen min asaggareen taadha maaltu nu dhibeen nuti muslimtoota akka nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam jedhanitti deemna nuti wallahi jedhu gaa jedha yoo hadiisa fudhadhu jette mirga kan keeti jahannamiin mataadhaan seenuu dandeessu quraanatti nuufamanii yoon siin jenne nuti kafarteetiin yoo waaqa sadillee waaqessite minaa gabbaaninyaa waan tokko waan nu galchuudhaa miti inni kun hadiisan fudhadhu jennaan ati muslimaa miti wasaah khalaas achumatti addaan hiikkanna maaltu jedhani hiikkanne addaan ati nama hadiisan fudhanne taanaan kana muslimaa miti kaafira jenneetiin addaan hiikkanne biraa deemna jechuudha. Nuti ammoo muslimtoota waan nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam nutti hin dhufa warra qeebalu jechuudha. Tamam warra nabi Muhammadin alayhi salaatu wasalaam hordofu warra nabiyyi Muhammadin alayhi salaatu wasalaam hordofu nuti qur'aana kana akkuma hordofnu waan qur'aana kana kan nutti hin dhufe nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wasalaam dubbii isaanillee qur'aana kana irraa fuunee dubbiin kan kee kijiban jennu nabiyyi Muhammadin alayhi salaatu wasalaam nuti nabi Muhammadin hin kijibsiifnu tasumallee taate
Sahaabaa kana Qur'aana jarra sahaabaa barattoota Nabi Muhammad warra Qur'aana kana nutti as geesse hiitiksee nu bira as geesse Qur'aana irraa fuunee lakki hadiisa isin himtan ammoo kijiban jennuun. Kijiban jennuun hadiisa sahaabaan Nabi Rabbiidha alayhi salaatu wassalaam. Isin galtee kijiba jennee akkasitiin dubbannu jechuudha. Nuti muslimtoota nu'minu bilkitaabi wassunna. فمن نمني قرآنك أفت أمنا أني حديثا فرد جده كافر كفرا مخرجا عن الملة إسلام من ألجر إسلام ما ومتك ولتنكب ومتك هذا توك ولتنكب أنت يكونوا شفرتو كان أنتوكو ما جيتشو أتربي أنتوك جيت ومتك سنفيد وأتي كافر مالي بجنة النبي ربي عليه الصلاة والسلام وان تنفان كجيب سيف تجرت وان قرآن دبتك كجيب سيف تجرت نمني أن القرآن وفرد جديت ديم حديثا فرد وجدوا كافر بالله فأنت جفرتون توكمات فأنت جفرتون توكما كان أنا ميتك مرتسى بيك مسلم تو تقولوا علماء مسلمة قوتهم مرتسى كان